Uktiti ya qali mar'iman tokkurraa tan dhalanne wajjin yaa herrega yeroo maal yaa kalkuleesii hanga fireejji jaraa maaliif buuste gatii dhalaa biyya arabaan moggaaftee maqaashee ishiin rakasaamii warqiidhaan madaalti. Nama eenyummaan beekne kan aadaa fi afaan jaraa tokko hin taane jaalatteetii miti kan ormaaf ergamte biyya arabaa hundatti facaatee Suudii, Dubaay, Kaatar, Kuweet, Beeruut, Joordaan, Bahareeni, Suudaanii fi Liibiyaa Afrikaan yooma fee jiruu fooyyeffachuuf maatii ishee jijjiiruuf malee yoom qananii feetee biyyarraa facaate. Isheen obsituudha rakkoo dandamattee gidiraa meeqaatam dugdatti baadhattee arrabsoo namootaa hunduma dandeessee kaayyoo ishii ganamaa cinintee qabattee maatii ofii jijjiiruuf biyyarra maatii ofii jijjiiruuf ishee biyyaa baate meeqat obboleessa barsiisee galmaan gahe meeqat obboleessa barsiisee galmaan gahe dhugaa dubbachuudhaaf yoo warqi isin jedhan maaltu sitti hanqate. Kayyoo qabda dura yeroo mana baatu jaalateetii miti namni kan biyyaa ba'u nama kayyoo qabu kan jijjiiramuu hawwu obboleettii too hunduma obsituu ishee kaayyoof jettee mana ormaa teessu amala nama daddaa hunduma dandeessu yoo hojiidhaaf kaate natti ulfaaten jettu yoo arjummaaf taate waa hin hambisattu yoo jaalalaaf taate ishee lubbuusiif laattu an dhugaa dubbadha kan si caalu hin jirtu arja qabeetti too hunduma dandeessu. An dhugaa nan dhabe jechoota siin ibsu. Oolmaa keessan dagatee maaf si xureessa namni akka sabaatittis bu'aan buustanii akka gandaattis maatii jijjiirtanii bara dukkanaa miidiyaa jaartanii saba mirga dhabeef sagalee taatanii jijjiiramni dhufe sababa keessanii gama diiniitiinis utubduun isinii. Garee ijaartanii lallabdan barnoota miidiyaa jaartanii nuuf falmitan mirga diinagdees yoo taate nuuf jijjiirtan biyya. Hamleetii san cabsuuf yoo sitti duulan daranuu jabaattu akka hadiidaati maqaa adda addaa moggaasan isinitti inni harka xurii isin xureessuufi harmiyyee yoo jaalalaaf taate tan lubbuu siif laattu yoo jireenyaaf taate hunduma obsituu yoo ati dogongorte immoo akka haadhaa taatee ishee si gorsitu malee sitti hin jijjiiramtu. Maaltu sitti hanqataa maqaa kee balleessu wallaahi annan dhabe jechoota sin ibsu. Maaloo yaadaddara yaadadhumee waan kalee ishee malee jiraa kan jaalala keef maraate ulmaa guddaa akkasii akkam irraanfattee ishee xiqqeessuudhaaf jettee qaama ishee dirree baaste atis achumaan dhalattee silini irraanfattee har'atti kolfite qaama ishee laaltee fokkatus bareedus achumaan dhalatte kabajatu siif mala dubartii too harmee kabajas siif mala dubartii haadha teenya harmee. Harmiyyee walumaa galatti dubartiin haadha teenya tan garaatti baattee miidhattee nu dhalte tanu guddisuuf jettee gidiraa dhandhamte kabajni siif mala ummaa tooyaa harmee. Dubartiin mucaatee tayyoo baabaa jettu siraaftu garaa kee dubartiin jaalalleedha ibsituu jireenya kee walakkaa qaama keetii mi'eessituu jiruu kee urgeessituu mana kee dubartiin ija keetii agartuu rakkina kee. Ilaamee yaadhiira waan isinitti himaa namni biyyas ta'ee jiraatus biyya ormaa tasa dogongoree waa balleessuun jira jaalalli injifatee dogongoruun mala tarii akka feetu yoon arganne sirraa ufii kees gaafadhu rakkoo ishee himuun dura jaalalli kun kuduraadha mi'eessituu barbaada maalirraa hir'ise maal barbaaddinarraa jedhi uf gaafadhu mee dura. Maalirraa hir'ise maal barbaaddinarraa jedhii uf gaafadhu uf guddisuun tura badii uumame hundaa wal mari'adhaa furaa badii uumame hundaa mee wal mariin furaa galatoomaa. Uktiti ya qali mar'iman tokkurraa tan dhalanne wajjin yaa herrega yeroo maal yaa kalkuleesii hanga fireejji jaraa maaliif buuste gatii dhalaa biyya arabaan moggaaftee maqaashee ishiin rakasaamii warqiidhaan madaalti. Nama eenyummaan beekne kan aadaa fi afaan jaraa tokko hin taane jaalatteetii miti kan ormaaf ergamte biyya arabaa hundatti facaatee Suudii, Dubaay, Kaatar, Kuweet, Beeruut, Joordaan